kama yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti ta'aa jiru baay'ee namatti ulfaata. Namni keenya jiraatti du'ee jira. Jiraatti du'ee jira biyya irratti hin dacha'ini. Gaddinatti dhagahamu karaa lamaan ibsa. Gaddinatti dhagahamu immoo namni kun qixxeen namni baay'een biyya isaa irraa baqatee biyya keessa jiraachuu danda'u. Oduu biyya isaa keessa jiraachuu barbaadu jiraachuu waan dadhabee iddoo kanatti akka seen argu kiyyaa baay'een gadda. Inni kan biraa immoo uummanni keenya oduu akka baalaa harca'aa jiru. Namni keenya baay'ee taala jira. Hayyuu beekaa qabnaa, dargaggoo qabnaa, jaarsa qabnaa. Nuti nama seera beekuun nama wal jaalatu, nama biraa kabaju. Nama seera mataa keenyatiin bulu, addunyaa kana nama dursu. Nama akkana baay'atu kun odoo uummanni keenya jigu. Tokkummaa eega jedhamu qabee bara siyaasii miti. Eenyuudhaaf tokkummaan kun? Maaltu nu keessa jiraa? Eenyu wajjiniin tokkummaa eenyu wajjiniin qabna? Maalni tokkummaan akkaataa kamiin tokkummaa ta'a? Maalni nan gargar sin baase? Akkaataa kamiin gargar ba'uu dandeessanoo? Eega Oromoo qabattanii fakkeenyaaf laga tokko ce'uudhaaf inni tokko achirraa noo deeme riqicha naanna'uudhaaf riqicha sana ceeta waan ta'eef inni tokko karaa mirgaa deemuu barbaada inni tokko immoo karaa bitaa deemuu barbaada. Kanaafuu wanti barbaadame riqicha sana ce'uudha. Oromoon paartii yookaan immoo murna garaagaraatti wal qoqqoodee jira jedhan. Wanti isaa qoodame malee Oromoon tokko. Kanaafuu wal qabatanii karaa riqicha kanaa ce'uu qabdu. Har'a iddoo kanatti fakkeenya paartiin sin qabattan uummata Oromoo silaa bira hin jirtanii paartiin maal isinii godha? Inni hunda qabaattanuu lafa kaatii asitti hiriiruu miti nu jalatti odoon ta'in qabsoo uummata Oromoo jedhu jalatti walitti koottaa achi booda oo bilisoomtan hunda keessan qabatanii waliin dorgomtanii mo'atu. Eeyyeen akkuma atleet Fayyisaa Leellisaa jedhe kana wayita ammaa haalli uummanni Oromoo keessatti argaman akkaan ulfaataadha. Salphina daangaa hin qabne. Salphina keessa jirra, salphina guddaa keessa jirra. Fakkeenyaaf namni mana hidhaa sana keessatti otoo waan isaa hin beekamin waan hidhameef illee otoo hin gaafatamin ibiddaan itti qabsiisamee yeroo namni immoo wal baasuuf illee kooxiitiitiin irratti roobsan. Otoo sun nurraa hin qoorin yeroo irreechaa immoo waan ta'e argitu. Waggaa tokko keessatti namni waan inni godhatu aadaa isaa waan kabajatu waan tokko otoo hin balleessin ijoolleen kabaa kibbaa dhiyaa hundumtu walitti dhufee akka itti deebi'an argitaniitu. Ammallee nuti kan argaa hin jirre neetwoorkiin hin jiru waan tokko hin jiru waan hojjetamaa jiru gaafa dhufe qofaa dhageenya malee jarri nu taa'aa hin jirtu. Yuunivarsiitii dhabeetu hojii dhabee qonnaan bulaa wajjin dhaqee abbaa isaa wajjin hojjetaa jira. Hojii argachuu hin dandeenye, nagaduu hin dandeenye, caammaa qulqulleessuu illee hin dandeenye. Oromoon illee caammaa qulqulleessuu hin dandeenye. Kanaaf har'a maal murteeffate? Du'uu yookaan jireenya. Kanaa achi hin jiru. Bilisa obbaasuu malee wanti kan biraan godhu hin jiru. Gochuu barbaadu olola walirratti oofuu hadhiisu Oromoon. Fakkeenya Oromoon abbaa barbaadan deggara adda bilisummaa Oromoo deggarii ODF hin deggarii kallacha walummaa bilisummaa Oromoo deggarii garuu olola walirratti noofinaa miidiyaa irratti. Dhugaan asitti hima kun maani diinaaf carraa guddaa banuu keessaati isa guddaan isa nutti gammadan tokko kana. Abbaa barbaade deggaru abbaa barbaade aan abbaa barbaade deggara garuu amma qabsoo Oromoo gara fuulduraatti oofetti hadeggaru abbaa barbaadne garuu olola irratti oofuu kan haadhaam waadaa waliif haseenu. Akka jaarsi sileen salphanneerra salphina kana caalu hin jiru kana booddee
Kanaan booddee wanti jalqabame kuni itti caalee boba'uu qaba malee qabbanaa'uu qaba. Oromummaa keessan dursaa waan hundumaa Oromummaa keessan dursaa wal jaalladhaa walirra irratti fudhiisaa galatoomaa. Qabsooni mirgifiif eenyummaa fi kamul qabaniif lafi fi kadhabani deeffachuu suuwanni deeffataniin ammoo kadhaalleeniiti dubbiilleeniiti callisanii harka waliin dhaananii as ta'anii dubbatanii manaa galaniitiin manaan namaa dhufuuniti alagaa irreegachuuniti itti dhiidde itti cabxe itti baxxe itti dootetiin argatta. Kanaafuu warra qeerroon keenya itti du'u jirti. Uummati keenyarraa tokko ta'e afaanii akka feetanii faalleessanii wanni tolchanii wanni gaggardiiga wanni qabsootan duuba deebisa hin jirtu. Kiristaana Islaamaa nu gargaaru hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargaaru hin baanu. Amantiin tabbaatti akkasiin habeenu. Kun hojii rabbiitti waaqayyoo faadhiinu. Uummata keenya biyya irratti dararaa irra gaaru kana duuba tumsa wanta barbaachisu mara qarshiinis ta'ee hamileenis ta'ee gara dippiloomaasiinis ta'ee waan raawwachuu qabnu waan nurraa eegamu hojjechaa turres ammas hojiin keenya itti fufa qabsoon biyya keessatti dararaan guddaa irra gaaraa uummanni keenya walirratti du'aa jira inni guddaan biyya keessaa qabsoon ka jiru qabsoon biyya keessatti ka ta'uu qabu waltumsuu qaban inni guddaan naannoon marti waltumsee jabaateet mootummaan sun amma laamishooftee jirti walumaa galatti wayyaanee qabsoo gara jiru maraatu waltumse lafaan dha'uu danda'a amma naannoon tokko ka'e naannoon tokko taa'uu hin qabu waltumsi baay'ee barbaachisa kana irraan kan ka'e uummanni keenya waltumseetiin qabsoo isaa kana caalaayyuu finiinsee itti deebi'ee mootummaan sun tooftaa garaagaraa baafateera waan uummata keenya ittiin naasisu uummanni keenya tooftaa isiin baafatte san akka inni laamsha'u godhuu qaba irra aanuu qaba humnallee ta'uufii qaba irra aanuus qaba maali tooftaa isiin baafatte uummanni keenyas tooftaa isaa jijjiiree haalata garaagaraatiin qabsoo akka itti fuuniine injifannoo argamu hagammaattis injifannoo gugurdaan lubbuu isaanii haa wareegan malee injifannoo gugurdaa argameera haga tokko Oromiyaa keessatti mootummaan sun akka kufteetti jirti uummanni keenya kana caalaayyuu finiinseet qabsoo saniif bilisummaa fiduu qaba bilisummaan tabaan hin dhuftu lubbuu wareegameeti walumaa galatti lubbuu wareegameeti utuu lubbuun hin wareegamne biyyatti kamiyyuu biyya ofii kabaja hin kabachiiftu lubbuun namaa itti bahu malee lubbuun namaa itti bahee biyya ofii kabachiisanii jiraachuu biyyi namaa haawwan biyya ofii hin taatu kanaaf biyya ofii irratti qabsoo ofii jabeessuu injifannoon uummata Oromooti. Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa uummanni Oromoo qabatee ka'ee dhaamsuudhaaf jecha guyyaa aangoo siyaasaa Itoophiyaa dhuunfate irraa kaasee uummata Oromoo irratti dabaa fi hammeenya osoo raawwatu har'a gahe. Biyya Oromootti duulee humna waraanaan qe'ee Oromoo keessa kan qubate waraanni mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee lammiiwwan Oromoo qulqulluu hedduu baddaa fi gammoojjii baadiyyaa fi magaalaa keessatti ajjeesee saalfii tokko malee irratti geerare. Kumoota hedduu kan ta'an yakka tokko malee mirga namummaa isaanii sarbuudhaan manneetii hidhaa keessatti hiraarsuu bira tarree ibiddaan waadee ajjeese. Ibidda labuubaa walakkaatti bu'ee dadakoo meeqatu qilintootti du'ee eebimmaan konkorree ittuu lama deesse adiiffatee bahee gurraacha lawwisee jilbeenfadheen bu'aa aliyoof sadabee ora deemaa jigee dubbii buutu cabee. Guddinni yookaan misoomni Oromiyaa baay'ina manneetii hidhaa fi hidhamtootaan kan madaalamu yoggaa ta'u wayita ammaa Oromoonni mana hidhaa kanneen keessatti affeelamaa jiran
murnoota hawaasaa Oromoo hunda keessaa kan hidhaman ta'uun beekamaadha. Ijoollee waggaa 18 irraa qabee hanga manguddoo Oromoo ganna 90tti Oromoonni 50,000 olitti shallagaman mana hidhaa wayyaanee keessatti gidira biyya lafaarraa argaa jiru. Zaliilaa fi hiraara irra gaheerraa gariin isaanii hireen du'aa isaan mudateera. Hedduunis ilmaan isaanii fudhatanii awwaallataniiru. Ati bakkalaa deesse. Goota. Abbaan bakkalaa dhalche. Goota. Reebichi. Ajjeechaan. Hidhaan. Duubatti nun deebisu. Reebichi. Ajjeechaan. Hidhaan. Duubatti nun deebisu. Qabsaan ni kufa. Qabsoon itti kufa. Oromiyaan kan Oromooti. Dhiiga keenya lolaasnee. Lafee keenya daaknee. Mirga keenya ni kabachiifna. Biyya keenya. Ni wareegamna. Oromiyaa. Mirkaneessu malee. Qabeenya namaa. Hin balleessinu. Daandiin cufnu. Dhagaan fuunu. Naman tufnu. Poolisii. Fatinoo. Federaal. Wotaaddar. Nuntukiina. Seera Itoophiyaas. Kanan ajaju. Seera keessan. Dabsitanii. Seeratti. Nundirkisiisina. Seeri keessan. Lubbuun baasin jedha. Mirga namaa sarbiin jedha. Saba na cuutiin jedha. Isin immoo. Wayyaaneen. Oppiidiyoon. Nu hacuucu. Karaa keessaniif. Ni bitamtu. Wayita ammaa Oromoonni mana hidhaa wayyaanotaa beekamoo fi dhokatoo ta'an akkasumas mooraalee waraanaa sirnichaa keessatti hidhamanii itti roorrifamaa jiran Oromummaa qofaan yakkamanii odoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin jiran hedduudha. Uummata Oromoo sirna isaa jalatti jilbeeffachiisuudhaaf sabboonummaa Oromoo kichuutti kutuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dhaamsuuf duula bifa hundaa uummata Oromoo irratti banee kan jiru mootummaan wayyaanee gocha inni hidhamtoota Oromoo irratti raawwataa jiru haalaan suukkaneessaa fi hojii faashistummaasaa kan dhugoomsedha. Sagaleen iyyannaa hidhamtoota Oromoo
manneetii hidhaa wayyaanotaa keessaas lallabaa jira. Manneetiin hidhaa wayyaanotaa kunis Maayikelaawii, Qilinxoo, Qaallittii, Zuwaay, Shawaroobit, Birshaalaqoo, Xollaay, Addeellee fi kanneen biroo hedduudha. Manneetii hidhaa wayyaanotaa kana keessattis hidhamanii hiraarfamaa kan jiran hooggantoota paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo, durataa paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dastaa Dinqaa fi Obbo Addisuu Bullaallaa dabalatee qonnaan bultoota Oromoo, barsiisota, barattoota, beektota Oromoo fi ogeeyyota fayyaa akkasumas daldaltoota Oromoo walumaa gala Oromoonni kumoota hedduutti shallagaman yakka tokko malee ji'oota lamaan darban keessaa Oromummaan badii itti taatee mana hidhaa kana keessatti hidhamanii gidiraa argaa jiran. Mootummaan faashistii wayyaanee Oromoota hidhaman kana garii isaanii mana dukkanaa keessatti addatti hidhuun kan itti roorrisu yommuu ta'u, garii isaaniitiif immoo nyaata akka hin erganne gochuudhaan beelaan adabaa jira. Hidhamtoonni kun dhukkubsatanii mana yaalaa fi qoricha dhabuurraa namoonni du'aaf saaxilamanis hedduudha. Bishaan dhugaatii fi bakka itti dhiqatan kan hin qabne ta'uunis gabaasaan achi keessaa bahuu mul'isaa jira. Ahmed Najaash nama jedhamu nama Direedawaa tokko Oromoon keenya mana yaalaa hin arganne yoo argates dhumarratti maqumaatii fi waardii kan jedhamu jira. Waardii san ciisee dhumarratti hin du'e jedhanii haa ta'uyyuu malee reeffisaas biyyatti hin galle bakka inni boqotes bakka inni itti awwaalames namitti himes hin jiru, namitti agarsiises hin jiru. Gaafas namicha kana Direedawaa mana isaatii kan dhaqanii fuudhan. Humni tikaa humni nageenyaa gaafa sana mana isaatii dhaqee fuudhe akkamittiin bakka fuudhetti deebisuu dadhabe, akkamittiin reeffa isaallee maatii isaatiif kennuu dadhabe. Qoodiinsa haga kanaatu jira. Ulfinna uummata haga kana guddatu, uummata haga kana baay'atu ulfinni kennuuf haga kanadha. Haga reeffa isaallee baasanii gatan jechuudha. Kanaaf wanna hedduutu jira. Akkaataan itti namni keenya qabamu achi keessatti, akkaataan itti ilaalamu, carraan niman san keessatti qabu. Fakkeenyaatiif koreewwan adda addaa keessatti koreen mana bulchu jira, koreen mooraa bulchu jira, koreen kan fayyaa jira, kan hawaasaa jira, kan barnootaa jira, kan maalii jira. Tajaajila adda addaa kanneen kennan jiru, daldalli xixiqqaan adda addaa jiru. Kanneen guutummaa keessatti Qaallittii keessatti Oromoon akka qooda hin fudhanne irratti hojjetaniiru. Fakkeenyaatiif mana bashannanaa yookaan mana achi keessatti tajaajila buna shaayii fa'aa waan adda addaa fa'aa kan kennu jira. Dorgomaniiti namoonni kan fudhatanii. Yeroo tokko Oromoonni dorgomanii fudhatanii haa ta'uyyuu malee hin danda'amu jedhamee irra deebi'amee akka ilaalamu ta'e. Maaliif isaan fudhachuu hin qabanii? Seerri bahee shororkeessitoonni fudhachuu danda'amu jedhameera jedhani. Tajaajila achi keessaa nyaata mootummaan dhiyeessuurraan kan hafe waan hundumaarraa of qusatan. Gaafa sanaa ammoo deebi'anii qarshiin immoo isaan bira jira, baay'inni isaan bira jira. Kan itti gurguramu isaanii, kan saamamu isaanii. Isaaniin immoo saamuu barbaadu. Kanaatiif booddee bifa jaarsummaanis, bifa sosodaachisuunis, abaluufaa qindeessaa maalfaa jedhanii namoota tokko fuudhanii zoonii tokko fuudhanii iddoo biraatti jijjiiranii akka qabsoon isaanii akka laaffatu godhan. Oromoota yeroo tokko Zuwaayitii akka jiranitti kutaa 8 baratanii fitanii dhufanii kutaa 9 akka mana barnootaa galaniif ergamanii jennaan warra achi ergaman keessaa hunduma isaanii keessaa calalanii Oromoota keessaa qofa hambisaniitu warra birootiif kennan. Kun ragaadhaan waan qabatamaadhaan waan jiru.
Wanni afaan keetiin yoo sirbite rakkoo qaba. Afaan biraatiin yoo sirbite rakkoo hin qabu. Waldaa keessatti afaan keetiin yoo faarfatte afaan Oromoon yoo faarfatame amma guutummaa har'uma lafti kun socho'a. Afaan biraatiin yoo ta'e namni gaafatu hin jiru. Amaariffaan yoo ta'e, Tigiriffaan yoo ta'e, afaan Arabaan yoo ta'e yookaan afaan biraatiin yoo ta'e rakkoon hin jiru. Afaan Oromootiin yoo ta'e garuu ammuma waamamna. Nuyi fakkeenyaatiif waldaa takka keessa turreerra. Waldaadhuma Pirootestaantii jechuudha. Achi keessa jiru baay'inaan Oromoodha. Yoo darbee guyyaa takka yoo afaan keenyaatiin faarfannaan tokko faarfatamte gurri hundumtuu gara sanitti. Poolisiin hundumtuu yookaan waamanii maaltu hojjetamaa jira jedhanii gaafatu. Yeroo kanarrayyuu immoo darbee namoota biroo yakkamtoota biroo Oromoo irratti qindeessanii akka isaan reebaman akka isaan dhaanaman ta'ee jira fakkeenyaatiif. Nam 3, 4, 5 walitti qabaniitu galaagaa deebi'aa gara manaatti jedhan. Gaaf kana godhan maal godhanii achitti warri isaan duraanii isaanii waliin wal lolan warri isaan irratti gurmeessan sibiila kana feerroo kana qabatanii ulee qabatanii wanna caccabaa kana qaruuraa caccabaa kana waan adda addaa kana qabatanii isattiin muka tottolchatanii kana ittiin waraanan kanallee meeshaa ittiin nama waraanan kanallee qabatanii dhakaa baadhatanii duriyyee irratti gurmeessaniitu nama 4, 5 gadi lakkisaniif. Gaafa namni Oromoon namni 5, namni 6 sun gaafa isaan dhaqanii achi gahanii hamni sun hundumtuu isaan irratti duula. Iddoo meeqa waraanamanii akka malee reebamanii akka malee rukutamanii akka malee miidhamanii akka isaan gamtaadhaan hin lolleef immoo dabareedhaan murnaan kukkutanii gallakkisaniif isaaniin immoo qophaawaa eeggadhaa jedhanii. Akka kanaatti miidhaan hagamii ga'e dhiigii hagamii dhangala'ee lafeen meeqa caccabe mana yaalaatti waan ittiin geessan istreecharii illee yookaan gaafatanii jennaan istreecharii hin qabnu jedhanii dhorkatan. Isa dhorkatanii jennaan immoo ansoolaa irra bulan kana fuudhanii muka gurguddaa 2 fidanii isarratti hidhaniitu ansoolaa irra kaa'anii mana yaalaatti geessan. Warri xiqqoo of danda'an jechuudha. Gaafa geessanii warri mataan dhodhoofame kana mataarraa haadaatii fidaa jedhan. Waan irraa mataa ittiin haadnu hin qabnu maaloo nuuf yaala dhiiga isaanii nuuf dhaabsisaa jennaan mataarraa haadaa fidaa malee dabbasaarraa haaddan malee yaaluu hin dandeenyu jedhan. Akka kanaatti yaala tokkollee otoo hin argatin namni hammi sun jechuudha. Namni bakka 5 bakka 6 waraanamee jira. Kan hundumaatiif yaalallee hin arganne. Kanaatiif duula mootummaatiin geggeeffamu wanna akkanaafaatu jira. Ta'ee jedhamee saba tokko irratti xiyyeeffatame qalbii isaa irratti qaama isaa irratti dinagdee isaa irratti siyaasa isaa irratti yeroo hundumaa wanna hojjetamutu jira jechuudha. Kuni Qiliinxoo fi Qaallitti keessatti beekamaadha. Haaluma wal fakkaatuun obbo Olbaanaa Leellisaa hoogganaan paartichaa olaanaa Oromummaa isaatiin yakkamee dhiittaa mirga namummaa biyyattii sana keessatti mootummaa faashistii kanaan raawwatamu dhaabbilee mirga namummaa idil addunyaa kanneen Amnesty Internationaliif ibsiteetta sababa jedhuun mana hidhaatti darbamee waggootiin 12 itti murteeffame. Kan waggoota dheeraa dhiifnee bara dabarsine kana keessaa hidhaa fi gochaa sanyii duguuggaa irratti gaggeeffamaa jiru haddeeffatee uummanni Oromoo harka wal qabatee mormii isaa haala addaatiin kan finiinsaa bahee wareegama addaa itti kaffalee
mootummaa kana bara hundeedhaan itti raasee fiixeerraan ga'e ta'uun beekamaadha. Qabsoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa giddugaleessaa harka wal qabatee gaggeessaa ba'e kun sadarkaa qabsoo Oromoo gulantaa olaanaatti kan ceesise jechuun hayyoonni Oromoo marti kan ittiin walii galanidha. Qabsoon wareegama guddaatu ture, miidhaa guddaatu ture, uumaa gaabbiin qabu, ammas miidhaa guddaatu deemaa jira. Garuu miidhaan kun caljedheetuma sabni keenya, kaffaltiin sabni keenya, aarsaa sabni keenya baasaa jiru goodaatti waan bade miti jechuudha. Warrumti nu bulchuyyuu barana natti fakkaata. Barana Oromoon akka sabaatti Oromoo ilaalu kan jalqaban barana natti fakkaata. Yaa kanas qabsoon saba Oromoo isteeppii tokko tarkaanfateera gara fuulduraatti. Kanaaf ittiin gammadaa jechuudha. Yaa kanaa aarsaa kan kaffalameera, dargaggoon Oromoo kan hidhame jira, kan du'e jira, kan hidhame jira. Dhaabbiin keenyas kana keessatti baay'ee miidhameera, uumaa gaabbiin qabu. Garuu qabsoo saba keenyaatti gammannaa. Sabni keenya mirga ofiitii karaa nagaa, karaa seeraa bahee akka barbaannetti ofii bulchuun nurra jira. Hammi oomiitti otoo nuti hin filanne karaa deemaan nu bulcha jedhee sabni keenya akka sabaatti ka'ee jechuudha. Akkuma sabaatti Oromoon saba jedhamee, saba guddaadha jedhamee karaa gaazexoota warra Faranjiis, warra paarlaamaa Faranjiis, warra dippiloomatii Faranjiis, warra ollaa keenyas, warra mala akkuma sabaatti Oromoon sabadha. Sabni kun saba guddaadha. Mirga isaatii ka'ee dhaabbatee qabsaa jira, lolaa jira, gaafachaa jira jedhamee baranadha. Laga tokko kan ce'ee jechuudha. Laga dhumaan ceene garuu tarkaanfii guddaa tokko gara fuulduraatti qabsoon saba keenyaa kan deeme baranadha jechuudha. Qabsoo haqaa uummanni Oromoo karaa nagaan haala kanaan gaggeessee wareegama hadhaawaa itti kaffaletu lubbuu Oromoota kumoota sadiitti siqan itti kaffalamedha. Kanneen akka obbo Jamaal Huseen godina Arsii Lixaa aanaa Shirkaarraa ijoollee isaanii sadii bakka tokkotti itti dhaban yaadachuun qofti gahaadha. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Genda Baratirraa obboleeyyan lamaan dargaggoo Balaachoo Hirphoo fi dargaggoo Tashoomaa Hirphoo bakka tokkotti fulbaana 3 bara 2016 guyyaa ayyaana irreechaa rasaasa loltoota Agaaziitiin gara jabinaan ajjeefaman. Jaboota gooy anan godhu naga jabbiiga jabaan irraa fudhate saroota jabboota koo nyaate fuudhaatu jabboota koo nyaate xiyyitiin jabboota koo gube. Gocha sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti guyyaa ayyaana irreechaa hora Arsadii Bishooftuutti raawwatame godaannisa seenaa yoomillee hin dagatamnedha. wanti jaarmeewwan kun tokko haa ta'an jee uummanni dubbatuuf wanni bifa adda addaatiin nullee xaaruu jirruuf maaliif waa'ee
qabsoon uummataa jaarmama tokko ta'anii ta'uu baatan illee itti fufaa jirti. Tokko ta'anii 15 ta'anii uummanni Oromoo sirnatti isa lafaan dha'uun isaa hin oolu. Tokkummaa isaatii fi gargaarsa rabbiitiin qarreerraan ga'ee jira. Garuu wanni manguddolleen dargaggeessi illee waan kanarra dhiibuuf sababa jira. Tokko qabsoon tun bifa kaayoo isii bakkaan geessutti akka xumuramtuuf miilli uummataa deemu kun mataa walitti hidhamuu waan qabuuf barbaachisaadha. Jaarmeewwanni walitti dhufanii tokko ta'uun qabsoo sana bifa sirna qabuun xumuruudhaaf xumuratti godhuudhaaf goolabbiitti godhuudhaaf qadaaduudhaaf barbaachisaadha. Kan lammataa hamilee uummataatiif yeroo uummanni bahaadhi hankaabaa kibbaa xiqqaa guddaan ka'ee tokkummaadhaan deemu kanatti hogganoonni isaanii bakka adda addaatti yoo kan faca'an taate hamilee uummataa ni miidha jechuudha. Kanaaf hamilee uummata sanii yeroo baay'ee akka inni irra deddeebi'utti nu warri biyya alaa jirru jaarmeewwota taate wannummaa fi wanni nu goonu uummata keenyaaf ni guddaan hamile. Hamileen nu goonu waan nagayaa waan jaalalaa waan tokkummaa Oromoo yoo asirraa impoortitti goone doolaarrillee yoo hafe ummanni san qabatee ofiinuu bakkaan ga'ata. Ka biraa diina mataa dha'uudhaaf injifannoon guddaan waggoota isaanii kana keessatti argachaa dhufne yeroo dheeraadhaaf propagaandaa Habashaan afuuftuun Oromoon gosa amantiidhaan adda addaa siyaasaa bakka 15tti adda qoqqoodamee jira. Oromoon takkan ta'u jedhanii haga nu amansiisutti haga hayyoonni fi manguddoon Oromootu san amanuu danda'anitti Oromoon abaarsa qabdi namni hin jenne jiru bara hedduu haga nu amansiisutti gaanee ture jechuudha. Sochiin uummanni keenya barana godhe Oromolleen tokkummaan isaa sun tokkummaa hojiidhaa akka ta'e akka aman diinni ka amma gubbaanutti jiruu fi ka dalgaanutti jiru jidduu hamileensa akka cabu affin waluu danda'e jechuudha. Ka uummanni keenya hankana jabaate kana jaarmeewwanni bakka tokkotti deebi'uun hogganni keenya bakka tokkotti deebi'uun immoo daranuu diina san laaffisuudhaaf hamilee isaa cabsuudhaaf maaliif qabsoon godhamu ka hiriira ba'u ka qawwee dhukaasu ka faabrikaa gubuu qofaa miti. The biggest one is psychological warfare. Psychologically diinarra aante jechuun gara biraatiin laafaadha. Kanaaf jaarmeewwanni tokko ta'uun kun hedduu barbaachisaa. Uummanni Oromoo kan yeroo kamii caalaa wayita ammaa waa'ee eenyummaasaa fi waa'ee mirgasaa sirriitti addaan baasee hubateera. Uummanni biraa waa'ee kee anatu sii beeka jechuun hin danda'u. Gaaffiin uummata Oromoo uummanni saba bicuu anatu siif beeka jechuu narraa haa dhaabu kan jedhudha malee wanna biraa of keessaa hin qabu. Fedhii fi gaaffiin uummanni kun qabu gaaffii hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan koo anumatu ofii murteeffata malee qaamni gara biraa anaaf hin murteessu kan jedhudha. Biyya abbaasaa Oromiyaa keessa bilisa ta'ee jiraachuuf wareegama guddaa baasaas jira. Kanaaf har'a uummanni Oromoo gaaffii dimookiraasiin gaaffii hiree ofii murteeffachuu akka kabajamuuf qabsoo hadhaawaa gochuu irratti argama. Gaaffiin mirgaa namummaa gaaffii mirga hiree ofii murteeffachuun walitti hidhataadha. Haalli jireenya saba tokkoo to'annoo saba biraa jala osoo hin galle bilisa ta'ee haala amansiisaan akka waliin jiraatu taasisuun dirqama. Oromoon akka saba tokkootti mirga sabummaasaa qabatee kabajaan jiraachuu hin dandeenye. Murna saba bicuu Tigrootaatiin haalli jireenya isaa oliif gadi goolamaa jira. Ergamtoonni wayyaanee alagaan tolfaman kanneen akka OPDO har'a lammiiwwan Oromoo ajjeesisaa, hiisisaa, kumaantamaan qeerraa ariisisaa seenaa keessatti dalagaa dhiifama hin godhamneef hojjetaa jiran. Halagaaf lukkee ta'anii mirga uumamaa fi namummaa uummanni Oromoo saba bicuu Tigreen mulqame kana kabachiisuuf qabsoo hadhaawaa taasisaa jiran
dhabamsiisanii ummatichi akka amma dhiitamaa jiru kanatti gadi qabaa alagaa jala akka turuuf mudhii hidhatanii hojjetaa jiranii. Asirratti wanti nama gaddisiisu lukkiileen wayyaanee kanneen akka miseensota OPDO fi hidhattoota sirnichaa ta'an waggoota 25 darban guutuu uummata Oromoo akkaataa kanaan yakki sanyii duguuggaa irratti gaggeeffamaa jiru odoo arganii akka hin arginetti ammas sirna kana tajaajiluudhaaf gugguufaa jiraachuu isaaniiti. Manni keenya mufii qaba. Mufii bal'aa qaba. Komii guddaa qaba. Maaliif mufatee maaliif komate jennee olaalle rakkoo irra ga'e irraa ka'ee malee akkasumatti cal jedhee miti. Tokkoon tokkoon quuqama inni qabu miidhaan inni qabu irraa ka'ee mufatee jira. Dura kana ilaaluun kana fudhachuun ofitti barbaachisaadha waan ta'eef. Kana keessattis immoo gaa badiin adda addaas ga'ee jira. Hundi keenya iyyuu akka beeku. Hundaa ol yerootti dhaabbannee of ilaaluu qabnu. Yerootti wal baqanne toon ta'e walitti dhufnee walitti haasa'uu qabnu ifatti yoo jiraate amma jedhee tayyaadhaan amma jedhee tallaadha. Ummata ka OPDO ka biyya keessa jiraata. Silaa isinuun dhageettanii amma neetworkii isinirraa muranii jiranii yoo dandeettan nulleen asii gallee yookaaf silxaan isinirraa fudhannaaf miti. Isinuma akkasii du'aartutu keessan kenna jechaaf isin waliin xaaraa jira. Manni OPDO isinuu gabroonfatanii isinuu salphisaa jiran jechaaf malee waan nyaannu waan dhuyneef asitti lol'aan jiru. Kanallee beeytanii ummata keessan ka akkas dhumullee isaallee yaaddanii yoo tana keessallee achin deemii isinii salphinnuma waan taateef rabbi sodaadhaa karaa ummata keessanii goraa isiniin jedha. Eeyyee kana booda ummata Oromoo burjaajessanii bituun akka hin danda'amnee fi dhugaa dhoksuuf yaaluun balaa caaluu akka uumu wayyaanotis ta'anii lukkeeleen isaanii beekuu qabanii. Fedhiin ummata Oromoo tokkoof tokkodha. Jijjiirraa hundeeti. Ummanni Oromoo kana booda sirna kanaan gonkumaa hin bulluu jedhee ifatti labsateera. Qabsoosaas kanaaf wareegama hadhaawaa kaffalee gaggeessaa jira. Labsii yeroo muddamsaa baafatan kanaanis ummata Oromoo afaan qawwee fi humna waraanaatiin ukkaamsanii tursiisuu akka hin dandeenye ifatti argaa jiranii. Ummanni Oromoo onnatee qabsoo fincila diddaa gabrummaa itti fufee jira malee doorsisaa fi hidhaa wayyaaneen rifatee boodatti deebi'aa hin jiru. Boodatti deebi'uus hin qabu. Walumaa galaa ummanni Oromoo qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jiru kanatti xumura gochuudhaaf barbaachisummaan humna ta'ee bahuu kan wal nama gaafachiisu miti. Tokkooman irroomanii inni jedhus humna qabnu bakka jirrutti akka dhaabbannee madaallu ifatti mul'iseera. Imaammata saba tokkoo gidduutti garaagarummaa uumanii yeroo bitachuudhaaf shirri diinni isaa wayyaanee xaxaa jiru laayyoo akka hin taanes ifatti beekuu qaba. Oromoon waltaanaan humna gaanfa Afrikaa jijjiiruu uumuu akka danda'u ifa galaanaa. Kanarratti shaffisaan irratti hojjechuu barbaachisa. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo bakka jiranii fi hayyoota Oromoo akkasumas aktivistoonni Oromoo kana keessatti qooda olaanaa gumaachuutu irraa eegama. Hawwii fi galiin uummata Oromoo akkuma yeroo hundaa ibsamaa jiru tokkooman humnooman kan jedhudha. Nutis qophii addaa kana kan xumurru itti muddi qabsoo waliigalan alaagalan dhaamsa jedhuun xumurraa. Muddama yeroo muddamsaa keessaa ba'uudhaafis falli jiru kanuma. Nagaa.